dhala ettanii yakun kana mo isin tun dhalaadha maaliif irraa baasa ettanii hin lolina haqa rabbii dhugaa jirtu komentii jedhan nu barreessa illee wigi jirra jirtu hojjetoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan channel waan nooti warreen channel kana subscribe gootan galatooma isin jaa warreen duraan gootanii jirtan ammoo like nu godhuun keessan video recommend godha nama hedduu bira geessa please like nu godhaan isin jaa akkasumas illee page keenya Yaasin Oromoo family flow godha galatooma arraan danaga sagantaa ajaa'ibaa takka qabannee dhufne sagantaan kun namaas nu komachiisa sagantaa kana seenuu dura isinis yaada keessan kannatanii komentii jalatti anis yaada keessan yaada mataa keessanii kannatanii sagantaan kun sagantaa ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati waan amma addunyaa qabatee jiru saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya horaa bulaa deebanaa fayyaa qabna jaati komentii jalan naa barreessaa akka fayyaa qabdan abdiin qaba egaa maaltu jiree seetan biyya Gaanaa keessatti waatu ta'e gurbaan tokko dargaggeessa akkasitti intala takka jaalate intallee inni jaalate sun isa hin jaalattu dhiira biraa jaalatte jechuudha dhiira biraa waan jaalattu jechuudha dargaggeessi biraa jaalatti akkasitti gurbaan sun waan lubburraa jaalatuuf jecha jaalala isii jaalaturraa kan ka'e halkan hin rafu nyaanni tin tolu hedduu jaalata jechuudha intala san boodarra akkasitti beeb siin jaaladdaa yaa jaalalleetiyyaa jee abdii tiimu ture jechuudha bakka fuula duraaf haadha mana kiyyaa taataa jee tiimu ture san boodarra gaa guyyaa tokko akkuma carraa ta'e suuqa dhaqee yookaan immoo bikka maarkeeta dhaqee bikka warraa bitan dhaqee boorsaa sa'aatii saataatu shittoo san gubbaarraan kophee kannaa jechuudha hadiyyaa yookaan immoo kannaa biteef jechuudha san qofa osoo hin ta'in gaa wigiillee wigii Stavola di fama, wigi rifensa, malif namanya man dan rifensa original andi amni tikada. Di fama orang dalada, esinati orang kana mo koso osonten, akasi wigi le orang kana mo rifensa, arte isa yang nungkara bitevi, video cura, beb, wani si jalan duitcha, akigarti si jalan da, jalan titi, dangang kabdu, bishan nata te, duge singkofu, nyata tate, nyade singkofu, jalan titi, akka bishan abai, yohon kana mo, akka bishan gibeti, jalan titi, akka bishan bishof tuti, jalan titi, bishan fite nani. Jenadi, akka gara mullatati, jalan titi, akka gara disho ti gara bale chura akasi jalalti khe timira jalalti khe zaytuna jalalti khe habhabi jalalti khe ga pasta ra jalalti khe shaida jeni timate anjaman godu jira difama jalalti jalaluma sanifu ega sambode timate boda akasi khanna samfide fechu ega khanna samfide hodo khanna khiyya kana rafroddu sababni sa wani si jaladdu fin si fide jeti khanna kanne fechu akkasitti akka tasaatti ega khanna kanne fi hojije birade boda gujalama gujaa sadi bota isi dhiira biraati hojii deemtu arke jechuudha magaalaa keessatti gisee arku dhiira biraati hojii wala feerani restaurant irra cafeteria irra baani deemti isin karamana isaanii haya nagetti okay jette isi dhiira biraati hojii jaalala eegalte jechuudha ega dhiira biraati hojii jaalala eegalte booda arke jechuudha hararati yommuu arku wa yaami hay yommuu arku rifate hay intalaanan jaalal intalaanan fuula duraaf jaartitii yaan godhadhee jee yaadu akkam dhiira biraati hojii jee aaree jechuudha akka carraa ta'ee guyyaa sawwanni isin uffattee deemtu khannaa inni biteef jechuudha khannaa inni biteef jechuun kaa uffata inni biteef boorsaa shittoo wiigiisa inni biteef akkasitti booda kana jala deemee qabee jechuudha gizee qabu obboleettii yaan siin jaaladha osoo nan si jaalachuu jiru maaliif dhiira biraati hojii deemtaa isinis kaan jamaatti goggoote dhalaan nama jaalantu qaraaratti nama qaaneessiti beete eessa na jaalatta maarree ana siitaa ati naan taatu okay akkas eeyyee nan jaalattu rakkoon qabu eega nan jaalanne
galatoomii garuu jeen wayin sirraa fadhaa jeen maali jettee gisee gaafattu boorsaa kiyya kan sii fide kophee kiyya kan sii fide shittoo kiyya kan sii fide wiigii kiyya kan sii fide naa baasi ammaan tan waan nama qawalchiisu naa baasi jee irraa fudhatee karaara taa'ee isaa gurguru jiru haasoo isan isaa bo'oo jechuudha gaddee boodarra gaafatan gaayis ta'isonni maaliif karaara teessee gurgurtaa jennaan anna naggaadii yookiin kaan immoo haariyaa jeen warra karaara taa'ee waa gurguru kana okay meeshaan biraan gumuu muraasa jennaan waan kana jeen jaalaleeti taniin akka gaarii jaaladha taniin fuula duraaf jaartii haadha mana kiyyaatiin godhadha tajoolleeti naa guddistu tajoollee naa dhaltu saniifin bitee jeen garuu ta'e isii dhiiraa hojii deemtuun arkee irraa baafadhee arraan tana hara maallaqa jijjiirachuu deemaa jeeti gaazexeessootaaf himu. Ogguusan miidiyaa irra gadhiisan gaafoo biyya Gaanaa keessatti gizee miidiyaa irra gadhiisan poolisoonni bikkuma jiru sani fuudhee mana karaa poolis xaabiyaa geessee jechuudha yookaan kaan immoo waajjira poolisii geesse waajjira poolisii yommuu geessu ni qoratan maaliif akkana gootaa intala dhalaa takka akkamitti uffata irraa baastaa karaa irratti maaliif kana gootaa jennaan uffata kana naaf biteef saniifuu uffata kana waan hin biteef jecha uffata isin jaalalaaf hin biteef yan jaalala kiyya waan hin qabneef jecha saniifin irraa baafadheen jeeti poolisootaaf deebisee jechuudha saniifuu biyya Gaanaa keessa kirikiriin deemu jira ammaan tana inshallah boruuf akkana karaa mana murtii dhiyaata saniifuu ummanni karaa lama jira jechuudha karaa lama tokko akkam jaa haqa qabaa inni kun baga irraa baafatee jaa waan isaati intala isan jaalanne nama biraati hojii deemtu arkee irraa baafachuun bareedaadha jaa cinaan kunoo wanni jaa jechaa jiran intala dhalaatii isiin suni karaa irratti irraa baasuun qabu maaliif karaa irratti irraa baasaa jaaniiti wal karaa jiranii saniifuu gaa bikka lama dhaabachuu jirti mana murtiitti gisee dhiyaate murtii isaatis ni harkataa moo harkatu yookaan kaan ammoo adabameetuma gadhiifamu gad hindiifamu wajjuma laallaan isin jaa kabajamtoota fardoftoota keenya isinoo warri nu hordofu jirtan hanga ammaatti sagantaa kana dhageeffachuu jirtan yaanni keessan maali warra baga irraa baasee jiru moo warra maaliif irraa baasaa intala dhalaatii dhalaan safuu qabdi karaa irratti maaliif irraa baasaa warra jiru laal keessattuu dhalaan dhalaa jettanii murteessinaati dhugaa hima irra hedduun warri nu hordofu dhalaa waan ta'eef jecha dhalaa jettanii yookaan kaan ammoo isin tun dhalaadha maaliif irraa baasaa jettanii hin lolina haqa rabbii dhugaa jirtu koomentii jedhan nu barreessa warreen baga irraa baasaa jiru lakkoofsa takka barreessa warreen ammoo maaliif irraa baasaa jiru lakkoofsa lama barreessa lakkoofsa lama gizee barreessitan yaadaa hojii ibsaatii koomentii jedhan nu barreessaa isin jenna yaada keessan feena kabajamtoota hordoftoota keenya baga jiraattan baga jiraanne akkuma beekamu gaa inshallah taala sagantaa hariyaa fi qophii hariyaan walitti ni deebina prankiilee adda addaa akkasumas illee diraamaalee adda addaa hojiirra jirra hanga ammaa waan babbareedaa isiniif dalagu jirra wanni akkana usneef waan biraatiif biti keessattuu chaanaala Ommo Kaanus irratti sagantaa isin dalagu jirtu hedduu jaalattanii laayik gootanii galatoomaa horaa bulaa deebanaa isin jenna akkuma beekamu gaa Ommo Kaanus dubartii cimtuudha dubartii ajaa'ibaati saniifuu waan jajjabeessitanii fi laayik gootanii fi subscribe godhuu jirtaniif galatoomaa inshallah torbaan kana keessa homa dhibba seenti homa dhibba seenuudhaaf waa xiqqoo ofee fi congratulation jennaani yoon homa dhibba seente inshallah anillee waan addaatiin qopheessee fi galatoomaa horaa bulaa deebanaa egaa akkuma beekamu gaa nuti illee chaanaalli keenya kan duraa isaa homa 70 moo homa 80 siqu nu duraa gubate amma sadiif deemaman tana waggaan bara hubulaa bakuru sadeenan kun amma sadeenan isaati amma sadeenan keessatti gaa anis eega gaafasanii abdii mureetiin واتلقوا ديسه سنيفو إن شاء الله تعالى عموده وجي خنيا ستفونا نيس ندلينا إسني سبسكرايب نقودا بكديم سنوتوكا نججبيسا ياده خيسن كومنتي جلن نوبريسا ياده خيسن سيقله ما شاء الله أكو مجرد ياده متى خيسني كومنتي جلن نوبريسا وانا كنا نوفدلقا وانا كنا ونخنو فينتاني بك كنا سريفدو جتني يوني فكان نججبيسا تنتاده نتلين نججبيسنيتي فولو دروب فينا سنيفو ياده خيسن إسندنو ياده متى خيسني يو دوغونغورا كواني ياسين بك كنا دوغونغورا قبدا أم خانوس بك كنا دوغونغورا قبدا دوغونغورا كنا سريفدو وان كنا مو فولو دروبتي موتنو هرد داهوتا yoo kan jettan taate isin raafurna sanii bakka bujumtu taafurtuftuuta keenya qophiin keenya egaa akkuma beekamu
hanga ammatti kana ture warreen hanga ammatti daawwachuu jirtan galatooma horaa bulaa deebanaa channel kana subscribe godhaa share godhaa like heddummeessaa ammallee like godhaa warreen seentan hundi like godhaa maaliif innaan like yoo nufi kan gootan taate namni hedduu bira ga'a saniif galatoomaan isin jaa hanga video biraa wal agarutti assalaamu alaykum yaada keessan komentii jedhan nu barreessaa alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh horaa bulaa deebanaa nagaan nu tura salaamu alaykum flow godhaa